Akkam jirtu? Eessin jedhan? Gamteessaa Waariyoo har'a magaalaa Stookholm galma Rinkibii guyyaa si argeen jira. Maaliif dhuftan iddoo kana? Eessarraa dhufte? Hawaasa Oromoo guyyaa hawaasa Oromoo gaggeessuudhaaf tokkummaa hawaasa Oromoo jajjabeessuudhaaf guyyaa hawaasa Oromoo magaalaa Stookholm keessatti murteessuudhaaf guyyaa sun hawaasa guyyaa Oromoon amatarraa guyyaa tokko mootummaarraa akka beekamtii argattee biyya kana keessatti tokkummaa sii jabeessitee hawaasa biyya kanaa wajjin wal qabattee aadaa sii seenaa sii akka itti gargaarsiifatuuf kanaaf hawaasa mataa walitti qabdee hawaasni kun biyya kana keessatti uummata wajjin hidhatee uummata kana wajjin tokkummaa isaanii wajjin beekamtii mootummaarraa illee fudhatanii aadaa isaaniitiin biyya kana keessatti akka dorgoman uummata cufaaf hawaasummaanis olaantummaa gartee silaa hawaasni tokko qabu biyya kana keessa qooda akka fudhataniif qooda sun irraa fudhachuudhaaf. Akeekni guyyaa har'aa wal geessaniif hawaasni Oromoo akka tokko ta'u galma tokko keessatti akka wal argu yookaan immoo gara fuula duraatti mootummoota biyya kanaa wajjiniin akka kamiin walitti dhiyeenyaan akka hojjetan kanaaf tokkummaa Oromoo irratti jabeessuudha jechuudha. Kabiraa'oo aadaa fi seenaa uummata Oromoo duudhaalee wal barnoota daa'immaniif waan akkasii irratti xiyyeeffannoon akka jiru dhageenye ammam qophiitti jirtu waan akkasii. Gaariidha. Qophiin keenya akkanamoo ijoollota koree miilee gubbaattis ijoollee biyya gubbaattis jaarmee gubbaattis jajjabeessine ijoollota biyya kana keessaa wajjin dorgommii isaanii akka seera biyya kanaatti itti dorgomanii ijoolleen keenya akka muuxannoo addaa fudhattu ijoollee fi jajjabeessuudhaaf aadaa irratti hundoofne akka siyaasaarraa walaba aadaa siyaasaarraa walaba tokkummaa hawaasa biyya kana siyaasaarraa walaba akka hawaasni illee sammuu isaanii jeeqamu tokkummaa isaanii jabeessanii tokkummaa isaanii uummata waliin armarratti akkamne jira waan hundarratti illee injifannoo agarree injisaa fi wanni isaadhaanis armarratti beekumtii akka hawaasanii uummata wajjin akka beekumtii argatan kanarratti hojjechaa jira kanarratti illee Okay, dhaamsa hawaasa Oromootiif dhaamtu maaltu jira? Hawaasni Oromoodhaan tokkummaa hawaasa Oromoo jabeeffachuudhaaf biyya jiran kana keessatti tokkummaa isaanii jabeeffachuudhaaf akka harka wal qabatanii tokkummaa irratti siyaasaan akka addaan wal cabsine siyaasarraa walaba ta'anii tokkummaa isaanii akka jabeeffatanii dargaggoota qeerroo biyya tanaa mataa walitti qabnee qeerroo mata biyya tanaa mataa walitti qabnee aadaa teenyaan amma yeroo ammaa kanatti gadaan ka qeerroo waan ta'eef gadaa isaanii qeerroo itti dabarsuudhaaf qeerroo fi mootummaa harka wal qabachiifnee walitti qabnee fuulduratti akka qeerroon nuun sosootuuf waa'uma cufaafu odoo siyaasaan addaa olii qooyne alaabaa abbaa gadaatiin tokkummaa kan labsitu kana finnee armarratti hawaasa Oromoo wajjin akkasitti walka wal qabannee waliin fuulduratti socho'uudhaaf qophiirra jirra amma yeroo ammaa kanatti. Ayyee ulfaadha carraa gaarii isiniif haa ta'u. Ayyee akkam fayyumaa? Naguma. Kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa guyyaa har'aa akka sagantaa bareedaa Stookholm keessatti guyyaa torban Oromoo qabdan dhageenye. Ati eenyu siin jedhani? Maqaan koo Hundeedha. Garuu maqaan namni baay'ee kan hin beeku Waaqodha. Ayyee. Waaqoo jedhamee ofii kiyya waame. Ayyee maal argisiisuudhaaf dhuftan amma uffata aadaa uffattee bareeddee jirta sirraa bareedee jira. Ayyee. Marxootti mareetiin jira. Ayyee. Aadaa keenya agarsiisuuf asitti dhufne. Kanaaf. Sirba adda addaa aadaa keenya sirba keenya sirna fi seera keenya agarsiisuu fi barsiisuu dhufne kanaaf. Okay. Dargaggoonni hedduun bareeddanii uffata aadaa uffatanii haalaan qophooftanii jirtu. Shaggooyyee shubbisuudhaaf jirtu fakkaata. Inni yaana jedheera. Ayyee. Inni alla yaaluudha.
Yoo barsiisne siin barsiisna. Ay. Ammoo namoota jaallatanii ta'uu maali? Ammoo barsiisaa kee kana taphatu beekaa Aha. akka gaarii dhiichisa. Baay'ee beekama. Inni baay'ee taphatu beeka. Ati shaggooyyee sirbitaa inni immoo dhiichisaan beekama. Ana gama DJ narra dhiifadha. Okay, maal dhaamsa maalii qabdu sun amma? Dhaamsa waan qabu. Uummata Oromoo bal'aadhaan. Haan jiraatu bakka hundaa. Uummanni Oromoo bakkuma jiru haa jiraatu. Ayyee Takkijaan dhaamsa Oromoo bakka isa. Ayyee ulfaadhaa galatooma. Ayyee ulfaadhaa fayyaa ta'a. Akkam ayyaanni bareedaa mi? Ayyaanni akkam? Har'a haala bareedaa irra jirtu. Bukan berdomi jalur tidak berkasih berarti hasil warga berarti apapun awas rejohan Islam pakai Islam jadi uang kerana serah segala yang berada uang kerana kamu dua baca bagan usai diharus sinjang. Ayyee fayyaa ta'e galatoom. Malim Nufterras. Malim Nufterras. Okay. Bu'uuressa guyyaa torban ayyaan Oromoo. Ayyaana Oromoodhaan waggaatti gaggeeffamu. Qilleensa irraa tokkoffaa warra qilleensa irraa tokko. Okay. Warra sagalee jalqabaa keessaa tokko. Eenyu jedhamtaati? Amantirraa waraana siyaasarraa waraana naannummaa fi gandummaarraa waraana ayyaana Oromoodhaan akka waggaatti gaggeeffamu. Bashiirraa aadaa fi agarsiifata biyya keessatti. Baay'ee namatti tola galatoomaa baga guyyaa kana nu hundeessitan ulfaadhaa.
Akkam jirtu? Nagami, Nagaa eenyu isiniin jedhani? ana ibsa boqeen naan jedhanii Ayyee maaliif dhuftan har'a iddoo kana? har'a wanti dhufnee fi ayyaana yookaanis guyyaa walgahii Oromoo Suudiin jennee dhufnee Har'a magaalaa kana iddoo kam jirtu amma? ani magaalaa tanaan qubadhu magaalaa tanaan qubadha karaa yuutuuborii qubadha magaalaa yuutuuborii qubadha Ayyee. jiraata Angireeti Malleeyyaa. Kanaafuu ayyaanni kun guyyaa torban Oromoo jenneeti itti moggaafne. Kanaafuu guyyaan kun akka guyyaa kana bara baraan miidhagee kabajamu tokkummaa hawaasa Oromoo biyya Suudii baay'ee kana walitti harkisan jedha waan ta'eef guyyaan kun akka nuu milkaa'us ni abdanna. Kanaafuu guyyaa kana kabajuudhaaf dhufnee. Okay, hawaasa baay'een asitti arguu jira. Aadaa uffata aadaa garaagaraa uffatee namni hedduutu jiraata iddoo kana. Namni keessattis baay'eetu deemaa jira. Guutummaa Swiidin keessa iddoo kanatti wal geessanii guyyaa torban Oromoo wal faana waggaatti al tokko wal arguun kun maali? Akeekni isaa maal agarsiisa? Gaarii akeekni walgahii hawaasa Oromoo tokko hawaasa Oromoo yookaan hoggaa hawaasa Oromoo jennee itti moggaafne kuni nutiin kun biyya kana keessa akkuma lammii biraa yookaan akkuma saba biraa qubannee waan jirruufi akka ilmaan keenya aadaa isaa duraa kaleessaa isaan akka hin wallaalle afaan isaanii akka hin wallaalle tokkoffatti akka ajaa'ibatti ijoollee waliif findee akka ijoolleen teenya kun afaan ifii bartu kan biraa akka yaada wal jijjiirtu ammaan akkan ta'e uffanni aadaa kiyyaa kana fakkaata. Godina Oromiyaa tokko tokkoon golee Oromiyaa keessa jiru uffanni aadaa Shawaa, uffanni aadaa Walloo, uffanni aadaa Harargee, uffanni aadaa Jimma, uffanni aadaa Ilubbaa Booraa, uffanni aadaa Wallaggaa, uffanni aadaa Arsiidhaa, kan Baalee, kan Boronaa kana fakkaata jechuun ibsuudhaaf eenyummaa sabni tokko qabu san ibsuudhaaf. Baay'ee gaariidha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Gara fuula duraatti sirboota bashannana haasaa marii gurguddaan akka geggeeffamu abdii qabna. Ayyee carraa gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomna yaada hedduu galatoomna. Tata. Jangan magarsa. Lagu mah. Saudara kan wali rampakan jenne wali rampakan jenne jenne turre wali nama nu jenne ni naga taraf ni matino matino ni matin itu kan yar kesuma itu jira unane keti keti ada betapa kau yang